waanteti har'a utuu guyyaa qabdu har'a utuu guyyaan si kennamee jiru qalbii jijjiirradhu ittan argisiisa Kiristoos ilma Waaqayyooti amani ilma Waaqayyooti kan naman itti fayyadamu Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuu miti biyya lafaa jaallate kun isa kan isatti amanu ittiin fayyadamu warri isatti namanne maqaa tokkicha ilma Waaqayyooti waan hin amanneef ammayyuu itti fayyadame gurri namaa kan hin dhageenye Waaqayyo warra isa jaallateef kan qopheesse injiinar Yesuus waaqarraa kan inni ol ba'e anaaf si mana qopheessu oddoo qopheessu dhaqe nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u ani maqaan koo Pastor Tsaggaayee Nagarin jedhama waldaan keessa hojjedhu waldaa Presbyterian Amanuel lakkoofsa daffaa Bishooftuu kiyaan hojjedha har'a fuula keessan dura kanan yaadde dubbiin sagalee Waaqayyoo isa jiraataa laphee korra kaa'e isiniif dabarsuudhaafan lafa kana oddoo kanatti gaafa ilaallu waa'ee dhufaatii Kiristoos baradhuma waa'ee baradhuma dingata hin ta'ina dubbichi dingata ta'a dingata gaafa gooftaan waaqarraa mul'aftu wanta ta'u walijjin ilaalla hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 gubbaadhaa isin namoota Galiilaa maaliif karaan ol ba'e kana ilaalaa jirtu akkuma amma ol fuudhamuusa ol fudhatamuusa argitan duumessa ulfinaan lammaffii deebii dhufuusaa hin argitu jedheetii ergamoonni nama lama itti dubbatan akkasuma mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 7 gubbaadhaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan hin dubbatu Yohaannis kan hin dubbatu akkas kan jedhu argina walijjiniin mul'ata boqonnaa tokko kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira iji hundinuu isa ilaaluuf jiru warri isa waraananis isa arguuf jiru gosa nama lafarraa hundinuu isa wawwaatu akkasuma ta'uuf jira warri Awurooppaa utuu ilaalanii warri Eeshiyaa utuu ilaalanii warri Sameen Ameerikaa Dabuub Ameerikaa Afrikaan Itoophiyaa guutummaan utuu ilaalanii biyyi guutum biyya addunyaa kun utuu arganii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa hin dhufa gaafa dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duumessa ulfinaatiin biyya waaqarraatti dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara ejersaa gubbaatti gaafanni dhufaatii isaa dubbate bartoonni qofaatti isatti gaafatan maal jedhanii gaafatanii milikkiti dhufa keetii kan dhuma barichaa yoom attam milikkiti isaa maal jedhanii gaafatan yommuu sana Maatiyos 24 lakkoofsa sadi gubbaadha akka jedhe akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti kun yoom ta'a milikkinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maali jedhanii Yesuusin gaafatan Yesuus immoo deebisee hoomtinuu akkasin wallaalchifne akeekkadhaa baay'een ani masiidha jecha maqaa kootiin hin dhufu namoota baay'ees wallaalchisu lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jiru akka hin naanetti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira kun garuu ammallee dhuma miti sabni sabarratti mootummaa irratti hin ka'a beelli socho'ii lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a jedheeti sagalee kana dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara dhuma biyya lafaa kana irratti gaafa deebi dhufaatii isaa jala biyyi lafaa maal akka isheen taate walijjin ilaalla dhufa Kiristoos jala rakkinni gurguddaan beelli akka ta'u rakkinni gidiraan akka ta'u sagalee Waaqayyoo hin dubbata akkuma yeroo noi biyya lafaa kana irratti jiraate Waaqayyo biyya lafaa kanatti guutummaatti gaddee ture gaafatti gaddaan biyya lafaa nan balleessa Waaqayyo immoo jallinni namaa lafarratti baay'achuusaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuu jallaa duwwaa ta'uusaan arge Waaqayyo nama lafarratti uumuusaan jibbe guutummaa garaa isaatiin hin gadde Waaqayyo nama isaan uume lafarraa nana ta'a nama horii qee bineensa wanta lafarra munyuu qilleensa keessa kan balali'an akkasuma nan godha anoo isaan uumuu koo jibbeeraa jedhe yoo garuu Waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame oddoo kanatti biyyi lafaa guutummaa warrirratti ka'e sabi sabarratti ka'e biyyi irratti ka'e garaan nama hundumtuu ammeenyaan guutame kanarraa kan ka'u Waaqayyo biyya lafaatti hin gade uumuu isaatiif garaa isaa guutummaa gadi biyyi lafaa Waaqayyoon waan wallaale walii isaa irratti ka'e akka bara ammaa kana Nohi bara dhuma biyyi lafaa bishaaniin badutti Waaqayyoon dhaga'ee bidiruu tolfate badiisa jalaa ooluudhaaf du'a bara baraa ooluudhaaf abidda bara baraa ooluudhaaf gadda bara baraa ooluudhaaf rakkina dhuftu kana jalaa ooluudhaaf bishaan badiisaa kanaan duugame baduurra hin oole utuma isaanitti geessanii inni Waaqayyootiif oddoo laatee sagalee Waaqayyoo dhaga'ee muka ta'urraati bidiruu tolfate biyyi lafaa yeroo inni gadditti galu Nohi garuu gammachuutti gale yeroo biyyi lafaa dhumu yeroo biyyi lafaa wawwaate yeroo biyyi lafaa iyye Nohi gammachuufi ililleef qannootti gale hin oole har'as namni Waaqayyoon dhaga'e Waaqayyoo hin oolcha
badiisa jalaa hin oola. Har'a immoo Waaqayyo bishaan badiisaatiin biyya lafaa balleessa miti. Waaqayyo biyya lafaa kana booddee abiddaan balleessa. Abidda boba'aatiin mul'ata. Duumessa ulfinaatiin mul'ata. Namooti Waaqayyoon beekuu dhiisurraa kam ka'u. Waaqayyo garaansaa guddaatti waan gaddeetiif har'a sabni sabatti ka'e, mootummaa irratti ka'e, biyyi biyya irratti ka'e, lammi irratti ka'e waliisaa balleessaa jira. Kanaaf Waaqayyo garaa Waaqayyo hin gaddee jedha. Garaa Waaqayyo gadduunsaa maal jechuudha? Sabatu Waaqayyo abboomuu dide. Waaqayyo jaalala waan ta'e wal jaallachuu dhiise diinummaadhaan walirratti ka'e. Walirratti hamaa yaadutti ka'e. Wal balleessutti ka'e. Wal ajjeesutti ka'e. Wal fixutti ka'e. Sabi sabarratti ka'uu jalqabe. Qomoon qomoo irratti ka'uu jalqabe. Maatiin maatii irratti ka'uu jalqabe. Kanarraa kan ka'u Waaqayyo biyya lafaa kanatti gaddaa akka jiru hubadhaa. Biyyi lafaa guutummaan guyyaa tokko gaafa Waaqayyo waaqarraa mul'atu biyyi lafaa badiisa guddaa keessa gala. Isaayaas boqonnaa 19:2 gubbaan dubbisa. Waaqayyo ani warra Gibxii walitti nan naqa. Obboleessa irratti, firii irratti, mandara irratti, mootummaa irratti nan kaasa jedhe. Waaqayyo sabi saba irratti, biyyi biyya irratti, lammi irratti, ollaan irratti, mootummaa irratti akka ka'u Gibxi irraa hubachuu dandeenya. Waaqayyo Gibxi jechuunsaa biyya lafaa jechuudha. Namooti biyya lafaa kana Waaqayyoon waan dhaga'uu dideef Waaqayyo walitti isaan naqa. Wal isaan ficcisiisa. Sabi saba irratti, mootummaa irratti, addunyaa biyyi hundumtuu walirratti ka'aa jiram. Gaafa dhageenyu lolaaf oduu lolaatu ta'a. Socho'ii lafaa biyya garaa garaatti hin ta'a. Dhukkubi gurguddaan hin ta'a. Beelli hin ta'a. Nami biyya lafaa kana irratti wal ajjeechaa gurguddaatu taati. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lolaaf oduu lolaan dhageessu gaafa jedhu Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 46 gubbaadha. Barana oduu tokko dhageessu, bara geeru oduu tokko dhageessu. Isa mootonni humnaa walirratti ka'an dhageessa hin raafaminaa hin dhayinaa. Kan akkasii kun ta'uun hin hafu. Barreen gaddaa oduu tokko dhagaa turre. Barana oduu tokko dhageenya. Bara geeru oduu tokko dhageessa. Ji'a lama gidduutti oduu baay'ee dhaga'uu dandeessa. Har'a utuu biyya lafaa kana jirtu rakkinni gurguddaan akka ta'u, gidiraan akka ta'u, dhiphinni akka ta'u, namni wal ajjeechaadhaan akka guutu sagalee Waaqayyootu dubbata. Kanaaf biyya lafaa kana utuu jirtu har'a sagalee Waaqayyoo dhaga'i. Of oolchi Waaqayyo si oolcha. Seenaa baraa boqonnaa 15 lakkoofsa 6-7 gubbaa 5-6 gubbaa walijjin ilaalla. Lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 5-6 gubbaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Bara sanatti warri biyya garaa garaa keessa jiraatan hundinuu raafama guddaan keessa waan turaniif namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galu hin jiru. Namni nagaadhaan gadi ba'ee nagaadhaan ol galu danda'u hin turre. Rakkina garaa garaatiin garatti goran Waaqayyo waan isaan wallaalchiseef sabni tokko saba zakaan, mandarri tokko mandara zakaan rukuteen caccabsa ture. Iddoo kanatti gaafa ilaallu sagalee Waaqayyo sabni saba irratti, mootummaa irratti ka'uu duwwaa miti. Sabi tokko saba isa tokkotti, biyyi tokko biyya isa tokkotti, lammiin tokko lammii isa tokkotti, gosi tokko gosa isa tokkotti ka'ee wal akka balleessu macaafa qulqulluutu dubbata. Har'a biyya lafaa kanarra gaafa ilaalaa jirru sagaleen Waaqayyo amma yeroo kana nutti dubbachaa jiru isa amma keessa jirru wal fakkaata. Dursee Waaqayyo waan beekuutiif amma waa'ee bara kanaa dubbateera. Kanaaf biyyi lafaa kun guutummaa gaafa biyyi lafaa kun gidiraan itti dhufu, dhiphinni itti dhufu, dhukkubi itti dhufu, gaddi itti dhufu, salphinni itti dhufu wanti isaan hojjetu hin jiru. Har'a utuu biyya lafaa kana jirru Waaqayyotti qabamnee jiraachuu, qalbii keenya jijjiirrachuu, badiisa bara baraa jalaa ooluu. Amma iddoo kanatti gaafa ilaallu dhuma baraa kana keessatti, dhuma barichaa kana keessatti. Kanaaf amma gaafa ilaaltu afurri bara dhumaa kun biyya walitti naqaa jira. Waldaa walitti naqaa jira. Lammi walitti naqaa jira. Sabi hundumtuu har'a ija diinummaadhaan wal ilaalaa jira. Wal balleessuudhaaf karaa barbaada malee namni waan gaarii walii yaadu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo immoo isa kana ilaalee gadda guddaa gaddeera waan ta'eef har'a utuu biyya lafaa kana jirru qalbii jijjiirrachuun, karaa keenya sirreeffachuun, hammeenya barichaa keessaa of oolchuun har'a sagalee Waaqayyo anaaf isinitti dubbata. Bara rakkinni kun ta'u warqeen isaanii, meetiin isaanii isaa hin oolchu jedhe. Biyya lafaa kanarratti oolchaa inni ta'e Kiristoos irraa waan ija qabataniif gooftaan Waaqarraa kan inni teessoo abbaa isaa dhiisee Waaqarraa gara biyya lafaa kana dhufe. Anaaf siin oolchuudhaaf, du'a bara baraa nu oolchuudhaaf,
firdii bara baraan oolchuudhaaf leeyyoo bara baraan oolchuudhaaf muka gogaatti fannifame namni Kiristoos yoo qabaate du'a jireenyatti darbee jiraata malee du'i bara baraa isarratti hafuun qabu. Du'a bara baraa jechuun seexanaaf iddoo qophaa'e galaana biddaati loogonneedha gantuunedha qoricha namatti kan godhanedha waaqolii tolfamaa kan waaqessanedha abidda laga yaa'u dhagaa gubatutti gatamanii gubatu raammoon isaan nyaatu hunduu abiddi isaan gubuun dhaamu kan nama kan ta'e hundumaa duratti bisiisoo ta'u ilkaan qaruu waan naati isaan eeggata innis immoo du'a lammaffuu jechuun haqanii keessa ga'anii deebi'u miti har'a lafarratti rakkachuu keenya duwwaa miti gidiraan garaagaraa ta'uu isaa duwwaa miti gidiraan kun kan hin dhufe maaliif yoo jettan nam hundumtuu waaqarraa waan galagaleef daandii waaqayyoo waan dhiiseef karaa waaqayyoo waan isaan jalaa dhokateef guyyaa tokko waaqayyoo dukkana limixi biyya lafaa kanarratti hin fida gidiraan hin ta'a sabi sabatti ka'a biyyi biyyatti ka'a waan ta'eetiif rakkinni gurguddaan gaafa ta'u wanti isaan oolchuu hin dhiba muddama guddaa ta'a salphina ta'a leeyyoo ta'a ilkaan qaruu ta'a soofaaniyaa keessa gaafa dhattanii dubbifattan soofaaniyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 hamma 18 gaafa dubbifattan gidiraa guddaan akka ta'u dubbata dukkanni limixiin akka ta'u dubbata loltu jajjaboonni iyya guddaa akka isaan iyyan gidiraan garaagaraa akka isaa irratti muddamni ta'u hundumtuu rakkina garaagaraatiin garatti goru gaafa wallaalu argina akkasuma mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 kaaftanii gaafa dubbifattan akkas kan jedhu argina gaafa ni mallattoo isa ja'affuu bane lafti goodaadha amma gaarratti socho'e biyyoonni bishaan keessaa iddooti butaman biiftuun akka cilaatti eelee gurraachofte jiini akka dhiigaa diimate akkasuma waaqni gargar baqaqee iddoo lamatti tarsa'ee marame akka macaafa maramuu danda'utti maramee darbe hundumti mootonni addunyaa kanarra jiran abboonni duulaa abboonni qabeenyaa addunyaa kanarra jiraatan hundumtuu holqa lagaa keessa dhaqanii ruuqaman gaara jala dhokatan yaa gaara kanaan nu dhossi yaa tulluu kanaan nurratti jigi yaa dhagaa kanaan nurratti jigi yaa gaara kanaan nurratti jigi dheekkamsa isa teessoorra taa'e jalaati nu dhossi guyyaa isaanitti kun dheekkamaman dhufeera jedha har'a meeshaa kee abdachuu dandeessa qabeenya kee abdachuu dandeessa har'a qabeenya keeti waan jaallatte gunnaan godha jechuu dandeessa garuu kun hundumtuu hin hafa qabeenyi kee si gargaaruu dhiisuu danda'a meeshaan baraa si gargaaruu dhiisuu danda'a siltiif tooftaa ati qabdu beekumsaa fi dandeettii ati qabdu si oolchuu dhiisuu danda'a kan si oolchu waaqayyo waan ta'eef har'a utuu guyyaa qabdu har'a utuu barri sii kennamee jiru qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu hammeenyarraa deebi'i biyyi wal hin fixinaa sabaaf sabii wal hin fixinaa amaarri oromoon amaara hin fixin tokkummaa qabaadhaa jaalala qabaadhaa waliigaltee qabaadhaa guyyaa tokko har'a ajjeesuu dandeessa har'a humna qabda meeshaan sirka jira wagana kee ajjeesuu dandeessa balleessuu dandeessa guyyaa tokko barcuma firdii dura dhaabattee deebiitti kennuuf jetta yoo har'a wangeelan beektu ta'eyyuu guyyaa tokko gooftaan hunduma keessanitti guyyaan itti hunduma keenyatti faradu hin dhufa warri waan gaarii godhan oddoo gaarii argatu warri waan hamaa hojjetan immoo abidda bara baraatti gatamu hin goyyoominaa waaqayyoon goyyoonfamu namni waanuma facaase guyyaa sanumaatti naammata jedha sagalee waaqayyo waan ati gaarii ati facaafte gaarummaa sii biqila hammeenya ati facaafte sii biqila guyyaa tokko jasaa nyaachuuf jirta har'a utuu guyyaa qabdu har'a utuu geeroon si kennamee jiru qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu daandii kee qajeelchadhu guyyaan firdii ga'eera akka jedha mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaadha guyyaan ergamaa isa bara baraatti wangeela bara baraa baatee waaqaaf lafa gidduu balalee waaqayyoon sodaadhaa guyyaan firdii ga'eera isa gogaaf isa galaana isa uume isa waaqaaf lafa uume waaqayyoon sodaadhaa guyyaan firdii ga'eera jedheeti lallaba mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaatti kaaftanii gaafa dubbifattan argachuu dandeessu guyyaan firdii ga'eera firdii kana jalaa immoo eenyu si baasuu hin danda'u firri kee si baasuu hin danda'u qabeenyi kee si baasuu hin danda'u guyyaa gaafa sanaa waan isin dhibu keessaa hundumti isaanii teessoo gadhiisanii baqataniidha aangoorra warri jiran aangoorraa gadi buufamaniidha mootii moototaa akka waan ta'eef gooftaa gooftotaa akka waan ta'eef jabaa jabootaa akka waan ta'eef badhaadhaa badhaadhotaa akka waan ta'eef horiin isaanii qabeenyi isaanii akkasumaan ta'e ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaaftee gaafa dubbifattu sagalee waaqayyo akka jedhu tokko argina guyyaan waggaa kumni fuula waaqa duratti akka guyyaa tokkooti guyyaan tokko immoo waaqa duratti akka waggaa kumaati
kanaaf gooftaa waan abdachiise jiraachuudhaaf hin seesu akka namoota tokko ta'e seesuutti isa lakkaa'an miti namni tokkollee akka badu waan hin barbaanneef gooftaan isaaniif danda'a kanaaf lakkoofsa 10 gubbaadhaa immoo maal jedha guyyaan gooftaa akka hattuu dhuftuutti dhufaa akka hattuu dhuftuutti dhufa malee hattuu ta'ee dhufa miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa sana akka hattuutti dhuftuutti gaafa dhufu lafti didiidhaan dhidhimee sokka uumamni lubbuu hin qabne waaqaan gubatee bada kun hundumtu akka kanatti hin bada ergi ta'eti kotta waaqessuuf dhugaa qabeessatti jireenya qullaatti qabamne jiraanna nun akka kakuu sagalee isaatiitti waaqa haaraaf lafa haaraa eegganna achi kee ammoo qajeelummaa buufatee jira kanaaf gaaf tokko doolaariin ishee yuuroon ishee paawundiin ishee diraamiin ishee warqeen ishee fooqiin ishee gamoon ishee viillaan ishee gaaf tokko akka gubattu bari gubatee bada lafti kun samiin gubatee bada lafti gubatee bada waa lubbuu hin qabne wanti lubbuu hin qabne hundumtu waaqaan gubatee bada hin baqa jechuudha guyyaa tokko waan ati amma ilaaltu kun waan dhaabataa sitti fakkaata waan ati qabdu kun waan bara baraan hin dhumne sitti fakkaata boru hin bada hin dhuma garuu isan dhumne isa bara baraa sittan argisiisa Kiristoos ilma waaqayyotti amani ilma waaqayyotti kan hin amanne itti fayyadamu waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun isa kan isatti amanu ittiin fayyadamu warri isatti namanne maqaa tokkicha ilma waaqayyotti waan hin amanne ammayyuu itti fayyadameera firdii bara baraa jalaa ba'i du'a bara baraa jalaa ba'i gara waaqayyotti deebi'i lafti kun waaqni kun darbanii nuyi waaqa haaraaf lafa haaraa eeggannaadha mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaastanii gaafa dubbifattan kanaaf waaqayyo fayyisaa keenya ayyaa hin argina iji namaa kan hin argine gurri namaa kan hin dhageenye waaqayyo warra isa jaallateef kan qopheesse nuyi isa kana hafuura qulqulluun bira keenya argineerra jedha Qorontoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 gubbaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin hojii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 gubbaadha garaan keessa hin nahin anattis amanaa abbaa koottis amanaa mana abbaa koo iddoon jireenya baay'eetu jira dhaqeen iddoo isinii qopheessa iddoon jiru sana immoo akkas hin jiraattaniif deebi'een dhufee ofitti isin fudhadha na bukkee bara baraan jiraattu injiinar Yesuus waaqarraa kan inni ol ba'e anaaf si mana qopheessuu iddoo qopheessuu dhaqe deebi'ee dhufee nu fudhata nuyi mana qabna waaqarraa bara baraan mana hin banne bara baraan isa bira jiraanne warra gooftaa fudhatanii du'aniif hin gaddinaa isaaniif abdiin akka jiru isinitti himaa jedha Phaawulos gaafa gooftaa waaqarraa mul'atu fiingeen afuufama fiingeen gaafa afuufamu hangafa ergamootaaf fiingeen gaafa afuufamu warri du'anii turan gooftaa Yesuus warri qaban dura kaafamu nummoo jiraatti kan jiru amma libsuu ijaatti gaddaramne gooftaa simachuu waaqarra ol hin baane achumaan immoo bara baraan gooftaa bara bira jiraannaa bara baraan jechuudha kanaaf barra utuu guyyaa qabdu qabeenyi kee gaaf tokko sin gargaaru abbaa qabeenyaa ta'uu kee miti beekamtii guddaa qabaachuu kee profeesarii ta'uu kee miti dooktorii ta'uu kee miti saayintistii ta'uu kee miti amma kan barbaachisu Yesuusiif ta'uu keeti kan barbaachisu beekumsi kee nafa qabeenyi kee nafa asitti kan hin hafne garuu isa tammaddana biyya lafaa kana irratti hojjetteedha yoo waaqayyo wajjin deemsa kee godhatte yoo daandii kee waaqayyo wajjin qajeelchatte bara baraan gooftaa bira jiraatta kanaaf har'a qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu waaqatti araarami walirratti hin ka'inaa waliin fixinaa sanyiin fixin biyyan balleessin mootummaa irratti hin ka'in mootummaan aangoo hin qaban jedhin aangoon kee ka waaqa harka jira sirkaa fuudhamuu danda'a har'a saba miidhuu dandeessa bor waan si miidhu hin beektu har'a utuu guyyaa qabdu qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu daandii kee qajeelchadhu aangoo kanarra waaqayyo akkasi kaa'es bari waan gaarii godhu yommuu sana gaafate waan gaarii gootu waaqayyo gaarii sii godha yommuu hamaa gootuma waan ati facaafte guyyaa tokko hin biqila waan ta'eef hammeenya si eeggata har'a qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu waaqatti araarame gooftaa Yesuus Kiristoositti firoome harka isaa diriirsee si eeggaa jira kanaaf ati dargaggeessaa dargaggeetti harmootii abbootii warri dubbii kana dhageessan Awurooppaarraa Eeshiyaarraa Awustiraaliyaarraa Sameen Ameerikaarraa Dabuub Ameerikaarraa dhaga'i qalbii jijjiirradhu karaa kee sirreeffadhu har'a ittiin argitu kun hundumtu qaroomii biyya lafaa hin hafa garuu bara baraan kan hin hafne dubbii jiraataa sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyooti yoo qabamtee jiraatte du'aa jireenyatti dabartee jiraatta dhuguman isinitti hima sagalee koo kan dhaga'u isa na erge abbaa kootti kan amanu jireenya bara baraa qaba du'aa jireenyatti darba malee du'i lammaffii irratti hafuun qabu kanaaf du'a lammaffii jechuun seexanaaf iddoo qophaa'e galaana abiddaatti gatamtee akka hin banne waaqayyo si haa gargaaru har'a gara waaqootti deebi'i
qalbii kee deebisi, yaada kee deebisi. Har'a anaaf sitti Waaqayyo dubbateera. Dhaga'een dhageenya jechuudhaaf lafti kun waaqni kun ragaa sitti taa'e. Har'a waa lamaan fuula dura kee kaa'e. Eebba, abaarsa, du'a, jireenya bara baraa, du'a bara baraa kana fuula kee dura jira. Eebbaaf abaarsa, du'aaf jireenya fuula kee dura jira waan ta'eef har'a utuu guyyaa qabdu, har'a utuu guyyaan sii kennamee jiru qalbii jijjiirradhu, karaa kee sirreeffadhu, waaqatti araarami, ofii kee sirreessi. Hin badda badiisa jalaa ooli. Saba irratti hin ka'in, biyya irratti hin ka'in, daandii keessa sirreeffadhaa. Biyya nagaa ta'u, nagaadhaan jiraanna. Waaqayyo waaqa nagaati. Diina nagaa kee seexanaa Waaqayyo ariitiidhaan faana miila kee jalatti gattuma. Kanaaf harka seexanaa jalaa ba'i. Guyyaa gaaf tokkotti dubbii koo warra dhaga'an, sagalee koo warra dhaga'an, biyyi lafaa guutummaan yeroo isaan iyyuu wawwaannaatti darban ijoolleen koo ulfinaaf gammachuu barbaraatti gad darbanii akka jiraatan jedhee gooftaan dubbateera sagalee isaa irratti. Kanaaf har'a utuu guyyaa qabdu, har'a utuu Waaqayyo yeroo sii kennee jiru, har'a utuu Waaqayyo bara sii kennee jiru, bara kee ofitti hin fixin. Dhaga'een dhageenya yoo jette Waaqayyo dhageessifateera. Har'a qalbii jijjiirradhu, karaa kee sirreeffadhu, waaqatti araarami. Biyya wajjin nagaa jiraadhu, saba wajjin nagaa jiraadhu, waliin fixinaa, waliin qalinaa, waliin gorra'inaa, waliin ajjeesinaa. Waaqayyo waan isin diddanii Waaqayyoon dhaga'uu diddaniif walitti isin naqeessin akka isin balleessitan wal balleessan gochaa jira. Waliin balleessinaa, daandii keessa sirreeffadhaa, hamaan hojjetinaa, gaarii hojjedhaa. Waan laphee korra kaa'amee Waaqayyo natti hime immoo dubbadheera. Saba kana isin dhageessiseera. Dhaga'uu keessaniif immoo lafti kun waaqni kun ragaa ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu, galanni siif haa ta'u. Biyya lafaa kana guutummaatti maqaa Yesuusiin garaa saba kanaa dhaali. Du'a bara baraa haa oolan, firdii bara baraa haa oolan. Sabi saba irratti ka'uun, biyya irratti ka'uudhaan akka bara Nohi namooti wal balleessuudhaan, wal ajjeesuudhaan, wal fixaa kan jiran har'a gara qalbiitti akka deddeebi'an, qalbii isaanii garaa isaanii akka to'attu, du'a bara baraa jalaa akka to'achitu jaalala kennuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen.